Barreeffama afaan Ingiliffaatiin barreessuu hin dandeenye akkasuma barreeffama afaan Arabiffaatii fi afaan Amaariffaadhaan barreessuu hin dandeenye akkaataa barreeffama afaanuma Oromootiin barreessanii barreeffama isin afaan Oromootiin barreessan sana yookiin immoo jechoota isin afaan Oromootiin barreessan sanii gara afaan Ingiliffaatti yookiin gara afaan Arabiffaatti yookiin gara afaan Amaariffaatti isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsa kennu haaluma sirratti margaartan kanaan. Egaa ta'uutan kiyya siistama kana fayyadamuudhaan nama afaan kamiituu nu dubbatu jechuudha. Afaan isaa sana irra xiyyeeffachuudhaan isin ammoo afaan Oromootiin barreessanii nama sanii walii galuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko gabbuufachuu isin barbaachisa aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajuu jalarraa sanii baasirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fixaa toluu ta'e kun sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii kanarratti qubee raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappichi gabbuufachuudhaaf suuraa loltaa gaddeemtu loltaa deemtu manumaati. Achi booda dhumarratti qalama deemaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood tan suuxaniiti aappii kan lola keessatti gabbuufatanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii gara galtanii aappiin kan haala kanaan sinii banamaa karaa bitaadhaa akka isin buutu ammallee saalleekt kan jumaarratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee isarra ni keessanii ammallee tana oofii gootu. Achi booda haala kanaan kiiboordii kun hojii isaa jalqabee jechuudha as tuqaa arfeen kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda asirratti tiraansleet kan jettu jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootu ammallee okkee kilik gootu. Achi booda kun haala kanaan sinii fida jechuudha. Amma isin afaan Oromootiin barreessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkam nagaa qabda akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Ani afaan Oromoffaatiin barreesse inni immoo afaan Ingiliffaatiin jechaan afaan Oromoffaatiin barreessan inni afaan Ingiliffaatiin naa barreessa jechuudha. Yoo barbaadan asirratti logaa jiraachuu dandeessanii fakkeenyaaf Arabiffarroo keenya yookiin afaan Amaariffarroo keenya haala kanaan barreeffama isin afaan Oromoffaatiin barreessan inni afaan Amaariffaatiin isiniif hiika jechuudha. Akkasuma afaan Arabiffaatti hiikachuu barbaadanis afaanuma isin barbaadan irra kaa'achuu dandeessanii isin ammoo afaan Oromoffaatiin barreessan jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een nama barbaadaniif barreeffama haala kanaan barreessanii barreeffama sana ammoo gara barbaadanii dhuguu dandeessan jechuudha. Haala kanaan jechuudha isin eegala.